Ermeellaanii Abiraamidhaan fudhattee baddee jechaatoo jiru. Viidiyoon kan ture akka ta'e argaa turre jechuudha kaleessaa. Qooy iddoo inni dhaqeen beekan immoo maalidhamee bitaa nutti gale. Viidiyoon kaleessaa ifaa fi Ermeellaan gadi gallakkisan maayin kan yeroo darbee maayin kan har'aa maayin warri isinii galee nuu galeera jedha harka baasaa. Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jecha jechuudha. Egaa ifaa fi ruuttaan jechuudha. Carqii wal fakkaataa ta'e uffatanii mikii waamanii dhukee irraa kaasanii jechuudha. Sababni maaliin jettaniire Ermeellaanii Abiraamidhaanii fudhattee baddee jedhanii inni jireenya isaa filateera. Jiruu koo duraan naa caalaa haadha mucaa kootiin naa caala jedhanii jiru. Inni raata'ee jira. Namni raata'e immoo waanuma barbaade haasaa waanuma barbaade jedha jechuudha. Homaa garaarraa hin deebine jaallattanis dubbitanis homaa hin deebine Abiraamis homaa garaarraa hin jenne jedhi jettaniini achi booddee sayyuu yayyaadachaa jedha wanta ta'eefi isiniin jechuu jaalladhaa. Ermeellaatti deebi'ee Ruuttaa faana jiraate yookiin immoo Awurooppaa irraa dhuftee fi waan nu galchuun qabu. Garuu immoo Abiraam nagaatti akka inni deebi'u, fayyaatti akka inni deebi'u, fataasa jedhutti akka deebi'u abdii fi hawwii qabna jechuudha. Ermeellaan meekuutamtuudha yoo barbaadde biyya keessaa fuudhee bahuu dandeessi yookiin immoo iddoo kadhataa geessanii ta'uu danda'a. Gujiyyee fa'i faana walii galaniiti. Isa kanaafiyyuu gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii nagaatti hin deebi'a mana fuudhanii badanii yoo ta'e abdiidhaanii Abiraam nagaatti hin deebi'a. Yaa waaqa koo adaraa yaa uumaa koo adaraa dhugaa rabbii waaqaan Abiraam isa kaleessaan hawweetoo barbaadeetoo jira jechuudha. Akkuma waan obboleessa koo haadha koo ta'eetti jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyo nagaatti isa haa deebisu siin jechuu jaalladha. Ifaan immoo beenukaa been deemi mana obbo Marmiru machem achi dhattee malee mucaa taa'i ka'i deemi dhaabbu deebi'i koottu dhaqiin jettuun turte jechuudha. Kuni akkuma jettan jechuudha. Tonkolizoo ta'e dabazoo ta'e amminazoo ta'e nun caaltu jettaniittu mitiira Ermeellaadhaan. Eeyyee Ermeellaan immoo miskiina daban beektu micciiraatii akkuma ta'etti immoo lammata dhaqaatii jechuudha. Itti haaromsaa malee hin taatu keessan siniin jechuun jaalladha. Maqaan baatee fi karaan baateen deebtu jedhan safuu yaa gooftaa koo araarri kee haa ta'u. Nuti mee jenneerra gaafa obbeekee Abiraamii gaafa obbeekee bahee badaa hin taa'u Ruuttaa faana jennee turre. Fedhee miti isaantu qabaa sayyuu meeyyuu qo'aan kan na dhibee na dhiisu didee Ruuttaadhuma akkamitti miliqeen jedhame Abiraam. Indee harka tokkoon fuulduratti gixxim gootee qabdi duubaan harkaan gixxim gootee qabdi akkamitti harkaa bahuu danda'e akkamitti harkaa miliquu danda'e wixxi gootee too qabdi yooti. Gaafa mee guyyaan waaqaa dhufu taggisee tokko gaafa waaqayyoon hidhaa namarraa hiiku meeyyuu danqaraa namarraa cabsu meeyyuu dadhabaadhuma jabeessaa dhugaan siniin jedhe dadhabaadhuma mee jabeessaa. Namichicha waggaa 38 galaana bukkee ciisa argitanii dumiti guyyaa waaqayyoo geenyaan Yesuus adeema gara isaa dhaqee bishaan keessan si buusaa kottu hin jenneen kaa'iyaa deemeedheen. Kanaaf eenyumaaf iyyuu waaqayyo guyyaa qaba maalumaaf jechuudha. Inni dammoo suurri Abiraam inni qotame biyya keessaa ba'aa jiru maalidha? Maalidhaan jedhame innis ilaalkanii guyyaa mucaa koo jedha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Nama akkanaatti mucaa koo jedhu garaa keessa gaafa inni jiru homaa namatti dhagaamaa hin turre dhalatee Abiraam kun mucaadha jechuudha. Itti hojjetaniitu moo maadhaan viidiyoo kana samaraatan kanasa xiqqoo ishii waan argan keessa nama galchu kana baay'ee isa hordofuun jaalladhaan isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ani Ruuttaa fayyannaan ilaalammaan fuula isaanii keessa ilaalaa naasa'u inni ilaalu baazawwan viidiyoo isaanii akka tokko godhatu waan ta'eef sagalee isaanii dhaggeeffadhachaa jirfoonni kootiin achi kaa'ee jechuudha. Innaa yoo dhuguma akkasumatti dhaanis innis bahee isaanis qabamanii irraa hiikanii
asii kan isaan walii galanii irratti godhan maal beekamayyuu indee akka maal beekamandee isaan faanayyuu ifaanii hidhata qabaachuu danda'a. Kanaafiyyuu egaa galtuu achiin dhufee jechuudha gamikiinii Abrahaamii isa jira meerree Ermeellaan fuutetti ennaan maal jechaa jirtan naanii Ermeellaan fuute akkamitti fuute naanii goromsoota yookiin immoo warra dullaa baatanii jirantu jira isaantu fuudheedha kan jechaa turtan jechuudha. Yoo dhugumlame cimtoota taatan magaalaa Finfinnee keessa Abrahaam jiraachuu hin qabu. An jedheera ganama koo fuudhanii baduu qabu gara fayyinaa geessuu qabu jedheen ture jechuudha. Kanaafiyyuu dhuguma akkuma jetteetti aammattee wajjin bulteettaa iddoo fayyinaa hin geessine taanaan Ermeellaa ati dubartee cimtuu miti. Yoo fayyistee yoo nagaatti deebistee shaa jedhee fayyee dhufeera ta'e ati dubartii cimtuudha siin jennee harka walitti si dhabuu dandeenya jechuudha. Mootiidha siin jechuu dandeenya. Kanarraatiin kan hafe no. Obboleessa garbee micir godhee hin beekta bakka sana jedhu eessa dhaqee namni gaafa dhaliini bakka wanta baay'ee itti ta'aa ture jechuudha. Booda wal loluuyyuu barbaadanii inni himuu dinnaanii qabachuu barbaade jechuudha. Haasa'uun barbaanne itti bu'uu barbaade qaabee koo kana teeraa isaa ganna lakkiseedhaanii ani dubartiis faana dhaabbattee shi kabajee dhufeen iddoo kana dhaabbadhe malee si'iif jedhee miti jedhaan jechuudha. Yeroo kana keessatti egaa wal qabatanii ruutaan adda qabdii jechuudha. Beektaa inni filateera jiruu filateera jooko filateera hin filanne Ermeellaadhaan sin barbaadu jedhaniitu Ermeellaan sin barbaadu jedhe. Ruutaan immoo filadheera jedhiidhannaan filadheera haadha mucaa kooti. ከዚህ በላይ ምንም ፈልጎ ወዶ አይደለም በቃ። ስለዛ ነው እንግዲህ ምንም አይደለም። አንድ ሳምንት እዚህ አንድ ሳምንት እዛ በቃ እንደዚህ ነው። እሺ ቦደ በቃ ሙጫን ሙዲዴ bilbilaanis bilbilin ka'u jedhame isaan immoo in hordofna biraan amnu jedhanka nun caalani maaliyyoo too ta'ee jedhanii jiru wanta ta'eefi aga yoomitti akka isaanii haala kanadhaanii jechuudha mucaa hidhanii hin beeknu sanas haa ta'u kana jechuudha. Abrahaamaaf fayyuu sinin jechuu jaaladha. Ani immoo qashtiin keessanii baay'ee tokko sin jaaladha, baay'ee tokko sin kabaja. Baay'een keessan akka Abrahaam dheebottanii akka Abrahaam fayyina isaa barbaaddanii dhugaa dubbachuudhaaf sirriittidhaan hin beeka. Baay'een keessan lana dudubbisaa jirtu dhugaa dubbachuu fi inni nama ollaan irratti arganiif akkatti gaddanii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon nama gammachiisaan illee sin jaaladha. Hordoftoota kiyyaa jarraala kanadhaanii shubbisaa jirti sinin jedha.